Nagaan isinii haa ta'uu waloota koo fageenyaaf dhiyeenya jirtanii karaa kanaan nama dhufaa kan jirtanii akkuma kanaan dura dhimma barsiisa waan seetti barreesseetti jedhu irratti waan isinii buqqeessaa jiru qaba isinii jedhee waadaa isinii galtee Facebook irratti isinii ibse har'a kunoo isiniif qabadhee dhiyaadheera amma dhumaatti akka nama hordoftan toora YouTube ko internet media network subscribe akka gootan yaada keessanis akkanaaf qoodan gamanumaadhaan isin affeera fayyina al tokko fayyuu bara baraan fayyuudhaaf jenneetu yookaan immoo namni tokko al tokko yoo fayyu deebi'ee fayyina isaa dhabuu hin danda'u kan jedhu sana wajjin ilaalaa deemnaa. Mee jalqabuu keenya dura Maatewos boqonnaa 9:22 dubbifannaa. Yesuus jaalala abbaa koo isa Waaqa irraa nama hojjetu mootummaa Waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa nama jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanne irraa maqaa keetiin hafuurota hamoota baafne irraa hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenne irra miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin beeku isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaan himaa jedha. Yaa warra hamaa hojjettanii jedha. Waaqayyo galateeffannaa. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa gargaarsa kee hundumaaf maqaan kee eebbifamaa galateeffamaa ulfina ta'ee yaa Waaqayyo bara baraan kan jajame haa ta'u. Ati qulqulluu, ati guddaa, ati jiraataa jireenya nuuf kennuuf jettee waaqarraa gadi dhuftee yaa Waaqayyo gooftaa koo lafa kana gubbaatti waan namni hundumaa argitee gara lafaa keessa guyyaa sadii booda nu waaqattee gara abbaatti ol baatee deebi'ee dhufee si fudhadhaa gaafa dhufu immoo iddoo mana jiraadhu sana akka isin jiraattaniif mana isin qopheessu kan deebi'ee qulqulluu koo maqaa Yesuusiin ammas ayyaana kee ulfina keetiin ammas akka nu eegu yeroo gabaabduu kana immoo dubbii sagalee kee akka nutti dubbattu akka nu qajeelchitu maqaa gooftaa Yesuusiidhaaf jaalala kee haa ta'u. Yaada hamaa yaada seexanaa sagaleessa addaan ta'e waan goyoomsee sobee subsisee yaa Waaqayyo iddoo jireenya isaa keessa gadeere arras dhaloota kana waldaa keessaa adeechuuf qophaa'ee kan jiru fuudhee mana kan kutamu maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Dadhabaa mucaa keenya gargaar maqaa gooftaa Yesuus. Baga nagaadhaan dhuftanii egaa gooftaan Yesuus Kiristoos barsiisa isaa keessatti yeroo barsiisu Maatewos 1:1 kaasee amma 22 maal jedhee namni mootummaa Waaqayyootti galuu danda'u nama akkamiiti jedhee raawwateetu namoonni yaa gooftaa jechuu duwwaadha mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye maqaa isaatiin hafuura hamaa baasuun maqaa isaatiin hojii dinqii garaagaraa hojjechuu naaf diriirsuu du'aa kaasuu dinqii garaagaraa abidda iyyuu waaqarraa gadi buusuun mootummaa Waaqayyoo isa galgalaa sanatti galuudhaaf wabii yookaan immoo maalinni riifirii akka guddaan ta'uu hin dandeenye jala muree himeetti gooftaan achitti galuu kan danda'u jaalala abbaa koo isa Waaqa irraa nama raawwatutu bakka sana dhaqa. Fedha abbaa koo jaalala abbaa koo warra raawwatutu bakka sana dhaqa malee akkanumatti bakka sana dhaquu hin danda'amu iddoo sanatti galuu hin danda'amu jedhee barsiise jechaadha. Yeroo lafa kana gubbaa ture inni jedhu maal jedha dhumarratti ani immoo yeroo sanatti matumaan isin hin beeku maqaa kootiin hafuura hamaa baaftanii akkanaa jedhaas maqaa kootiin dinqii hojjettanii akkanaas maqaa kootiin waan akkasanaa gootanii turtanii waaw ani isin hin beeku jedhaan jedheetu maqaa addaa isaanii qophaa'an yaa warra hamaa hojjettan jedhee isaan ifate jechaadha fuuldura. So waa'ee fayyina bara baraatiif yookaan namni tokko fayyina al tokko gooftaa Yesuusin argatee lammaffaa dhalatee deebi'ee fayyina isaa dhabuu danda'a kan jedhu kun maaliif dubbachuun barbaachisa yoo jenne namni baay'een toora miidiyaa guddaatiin ba'ee al tokko gooftaa erga amantanii deebitanii fayyina keessan hin dhabdanii bakka isin jireenya bara baraa argattaniitu maqaan keessan galmee gubbaatti barreeffameera kana booda waan barbaadan gochuu yoo dandeessan waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Barumsa kanaaf waan dhufeef kaayyoon nama dubbachuudhaaf dhufeef tokkoffaani fayyina keenya irratti hubannaa kennuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef erga fayyine jireenya fayyina keenya sana keessatti akkamitti akka jiraachuu qabnu akka hubannuuf karaa biraa ittisa amantii jechuudha fillee barbaachisaa waan ta'eef yeroo ammaa kana
ittisa amantuu jechuun baay'ee murteessaa baay'ee barbaachisaa amma baroota kanaan duraa caalaa baay'ee murteessaa waan ta'eef barsiisonni sobaa barsiisonni goggoraa dhufanii waldaa keessa galee dhaloota waldaa keessa yaasa waan jedhaniif ittisa amantuu jechuun baay'ee barbaachisaa waldaa jechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef inni karaa biraa amantoonni jireenya tola argatan cubbuudhaan akka hin dhabneef of eeggachiisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yaa namoota jireenya bara baraa tola arganne tola waan arganne waan tola arganne kan deebinee carraan dhabuu keenya jiru hin dhabuu dandeenyu isa hin dhabdanii homaa miti hin jedhanii lallaba guddeen lallaba karaarraa lallaba akkasumaan daawwitti lallabuu hin taane namni tokko waan tokko fayyee jireenya bara baraa keessatti maqaan isaa galmaa'ee akka barbaadanitti yoo jiraachuudhaaf baate jireenya sana dhabuu hin danda'amu. Fakkeenya isin fudhadha namni xiyyaaraan deemu tokko odoo xiyyaaraan deemaa jiru xiyyaara sana kan kufu yoo ta'e xiyyaara sana deemee darbe jiraachuu darba waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu Phaawulos ayyaana Waaqayyoo kuftaniitti kan inni jedhus kanumaaf warra Galaatiyaa jedhu dubbatu maal jedhaa Isiyyaa walaabota Galaatiyaa fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti fuuldura keessa dhaabbachaa ture kana deebitanii akka dagattaniif immoo eenyu qoricha isinitti godhee jedhee dubbata jechaadha. Kanaafuu cubbuun mootummaa Waaqaa nama dhabsiisa fayyina keenya nama dhabsiisa waan ta'eef. Inni biraa barsiisa sobaa amma babal'achaa jiru kana ittisuudhaaf ofirraa dhoowwuudhaaf barbaachisaa waan ta'eef kanarratti dubbachuun barbaachisa. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 43 irraa kaasee maal jedhaa harka kee yoo si gufachiise ofirraa murii gatii miilli kee yoo si gufachiise ofirraa murii gatii iji keetillee yoo si gufachiise of keessaa baasee gatii. Kanaafiyyuu harki mirgaan gufachiise tan harki bitaan gufachiisan ofirraa kutaa gaggataa'e. Kana jechuun liitiriyaalitii yookaan immoo hindi akkanumatti hiikne harka keenya kunnee gannaa yoo hin taane Gooftaan Yesuus Kiristoos ammam akka cubbuun mootummaa Waaqaa nama dhabsiisuu danda'u ammam akka balleessatti sagalee Waaqayyootiin ala baanee jiraannee balleessaa hojjennu mootummaa Waaqaa dhabsiisuu akka danda'udha malee kallattii dhumaan harka keenya kan ofirraa kutu miilli keenya yoo nu gufachiisu ofirraa kutu iji keenya yoo cubbuun ajjiisa of keessaa fira dhoqnee baasuu hin taane cubbuun mootummaa Waaqaa nama dhabsiisuu akka inni danda'u sagaleen Waaqayyoo nutti himaa jechaadha. Kanaafuu kallattii dhumaan harka keenyaa akka ofirraa kun hin taane waa'ee cubbuu mootummaa Waaqayyoo nama dhabsiisuu kan fayyina keenya sababii cubbuutiin dhabuu akka dandeenyu waan seef always seefni bakka kanatti kufaa ta'aa jechuudha. Warri barumsa kana hordofaa barsiisaa jirtan amantaan fudhachaa jirtan asitti kufaa ta'a barumsa. Maaliif jennaan harka keenya mirgaa cubbuu yoo nu hojjechiise harka san kutaa gataa jedheessu miilli keenya sanis kutaa gataa jedheessu of keessaa baasaa jedha. Kana jechuun gurraanis of keessaa kutaa gataa jedha. Kana jechuun kunneen bitaa keenya kunneen gatoo yoo taane cubbuu sana of keessaa waa waan cubbuu hojjenne sana cubbuun sun mootummaa Waaqaa akka nu dhabsiisu fayyina keenya akka nu dhabsiisu cubbuun akkanumatti calannee kan darbu yoo taane cubbuun mootummaa Waaqaa akka dhabsiisu jecha. Akka barsiisa waan saved always saved movement sosochii nama akka fayyidee bara waan fayyidee waan ta'e fayyina keenya bitee hin dhabdu barsiisni kun akka barsiisni maal jedha akka fayyina bara baraan fayyuudha. Barang fayyinni keessaa fudhatamu jedhanii keessaa barsiisan sirriidha nurraa fudhatamu yoo nuti jireenya fayyinni sun barbaadu jiraachuu baane garuu fudhatamuun isaa hin hafu akka macaan qulqulluu jedhu jechaadha. Seera Waaqayyoos ta'ee abboonni kamiyyuu yoo raawwachuu dhiifte fayyina keenya sirraa fudhatu hin jiru jedhanii isaan barsiisan kan biraa immoo seera Waaqayyoo yookaan abboonni Waaqayyoo kenne sana akka sagalee Waaqayyootti jiraachuuf baatu oma rakkina hin qabu firii taatee jiraachuu qabda jedhanii isaan barsiisan. Inni biraa al tokko erga fayyine cubbuu kamiyyuu hojjechuun fayyina keenya nu dhabsiisu hirmaan yaadadhaa sammuu keessanitti. Al tokko erga fayyite erga Gooftaa Yesuus Kiristoos amantee biyya lafaa galtee maqaan kee galmee jireenyaa gubbaatti sii caafamee al tokko akka kee gaafatee bishaan kee furraa erga lammaffaa dhalattee deebitee cubbuu kamillee yoo hojjette maqaan kee galmee irra jira ati homaan taatu jedhanii kan barsiisan waan jedhaniif akkaataa barumsa kana jechaadha. Kun automaatikali wrong balleessaa guddaa daba guddaa macaafa qulqulluu gubbaatti hojjetamaa jiru badii guddaa macaafa qulqulluu gubbaatti hojjetamaa jiru jechaadha. Kanaafis akka barumsaatti warri barumsa kana sochoosan kan isaan hordofan maal jedhaa roomii boqonnaa 35 dhiifama boqonnaa 8 lakkoofsa 35 maal jedhaa eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa gidiraa yookiis muddamni haari'atamuun qullaa ta'uun yookiis sodaachifamuun billaan gargar nu baasuu hin danda'u jedhe. Duuni tiree ergamoonni Waaqa irraa wanti bardi Waaqa isa qaaboo qabu jedhamanii sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jirus hundinuu wanti humna argisiisuu danda'us
jaalala waaqayyootti akka gargar nu hin baafne ani beeka. Wanta ol ka'ee jiru, wanta gadi fagaatee jirus uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Kiristoos nuuf dhufeetti danda'ee gargar nu hin baasu jedhe. As keessa kan jiru unconditional love የማይለወጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። የማይቀየር የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። የማይዳላ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው እንጂ once saved always saved ጳውሎስ አስተምሯል ማለት አይደለም። ጳውሎስ ኤርጋ አንተ ፈይደ ጥቡ ከሚው ኦጀቱ ፈይደርታ ጀዴ ዩኒቨርሲቲ ጳውሎስ መከነ ኢኑመይ ማይኒ ጃለለ ዋቀዩ ሰዳንጋይ ቀም ዩኒቨርሲቲ ወደ ጳውሎስ ዶከነቲ ፈይነ ዋቀዩ ሰዳንጋይ ቀም ዩኒቨርሲቲ ፈገኘ Kutaana keessatti du'i qooda beelaa, beelli jira, rakkinni jira, muddamni jira, billaan jira, ergamoonni waaqaa jiru, wanti gadi fagaatu jira, wanti ol fagaatu, wanti hedduun liisti ta'anii kun isaan jiran sun jaalala waaqayyootti gargar nu baasuu hin danda'a. Sababni isaatti iyyuu gidiraa yoo dhafe gidiraa sana keessa dabartee jaalala waaqayyootti jiraachuu dandeessa. Beelli yoo dhafe beela dandamattii waaqayyoo wajjin jiraachuu dandeessa. Muddamni yoo dhafe muddama keessa jiraattee Kiristoos wajjin jiraachuu dandeessa. Billaan yoo dhafe jechuu dandeessa. Duuni yoo dhafe dua keessa dabartee mootummaa kana godhan deessa. Jireenya yoo ta'e jiraattee mootummaa kana godhan. Kanaaf ergamuun waaqarraayyuu Kiristoosin dhiisi, Kiristoosin gadi duubatti deebii kan jedhan yoo jiraate tasuma isaan kun jaalala waaqayyoo irraa gargar nu baasuu danda'an jechuudha kan Phaawulos jechaa jiru. Garuu cubbuun as keessatti ibsamee jiru. Listii kana keessa cubbuun hin jiru. Phaawulos listii godhee wantoota kaayee kana keessaa asii malee ta'ee amma ergamoota asii gadee guyyaa mana hundee lafaatti karaa hundumaatti deemee rakkoo lafa kana hundumaarra kaasee isaan kun jaalala waaqayyoo irraa gargar nu baasuu hin danda'anii jedhee erga dubbatee booda waa'ee cubbuu as keessatti hin qabu. So gidiraan mootummaa waaqaa dhabsiisuu hin danda'u, Kiristoos irraa gargar nu baasuu hin danda'u. Beelli, muddamni, hari'atamni, ergamoonni, wanti gadi fagaate, wanti ol fagaate kamiyyuu Kiristoos irraa gargar nu baasanii mootummaa waaqayyoo dhabsiisuu hin danda'an. Garuu cubbuu as keessatti hin heerre Phaawulos silaa otoo waan seef always saved kun tikkilenyaa asirroo ta'e Phaawulos bakkanatti cubbuunis jechuu danda'a. So here is unconditional love, not unconditional save. Kanaaf jaalalli waaqayyoo daangaa malee fayyinni garuu daangaa qaba. Unconditional, not unconditional salvation. It is unconditional love. What Paul expressed here. So garuu namni lama dalage tokko fayyina isaa hin qabu ergaa jedhu of keessaa hin qabu jechuudha bakkanatti. Ergaa jedhu hin qabu keessaa. Odoo cubbuun mootummaa hin dhabsiisuu hin danda'u ta'ee Phaawulos cubbuus bakkanatti hin heeratu jechuudha. Karaa biraa kutaan kun kan jaalala waaqayyoo isa daangaa hin qabne kan nutti agarsiisu ta'ee namni tokko Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf mooraa hamilee ijjannoo murteeffannaa Phaawulos waaqa wajjin jiraachuudhaaf qabu. Ijjannoo Phaawulos qabu. Aminee waan Phaawulos waaqa wajjin qabudha malee waa'ee bara baraan fayyuu yookaan immoo cubbuu kamuu yoo hojjette deebitee fayyidaa kan of keessaa hin qabne ta'uusaa. So salvation is conditional. Akka kutaa kanaa keessatti ibsametti wantoonni Phaawulos gooftarraa adda nu baasuu hin dandeenye powerless jennee kaane. Powerless. Wantoonni kun humna guddaa qabu garuu Kiristoos irraa gargar nu baasuudhaaf humna hin qaban jechuudha. Gidiraan jira, hariyatamni jira, beelli jira, laadhamu jira, sodaachifamu jira, billaan iddoo gargar nu baasuu danda'u Phaawulos jecha. Eeyyeen hin danda'u. Maa murteeffannaa keenya, ejjannaa keenya, amilee keenya, murtoo keenya waan ta'eef gooftaa wajjin deemuudhaaf. Kan hundumaa keessatti cubbuun maal akka ta'e maqaa waa'ee dhaabbileef barsiisni gurguraa akkaataa kanaan dhaloota karaa barbaachisaa akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisa. Erga fayyine cubbuu keessa yoo deebine dhuguma fayyine qabnaaree erga fayyine al tokko fayyine erga cubbuu dhiifnee gara gooftaatti deebine sanyiin keenya galeessa facaasaa ture sana dhiifnee gara gooftaatti erga deebine deebinee sanyiin keenya sana facaafne macaafni qulqulluu maal nuyi jedha Ibroota boqonnaa 26 gubbaatti maal jedha namni tokko al tokko fayyee deebi'ee duubatti sanyiin keenya kan facaasu yoo ta'e aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu tokkollee hin jiru. So Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu gatii cubbuu kaffaluu dhufu odoo hin taane gatii dhiiga isaa walitti qabee dhufu. Addaam fi Hewaan maal ta'e ganatti keessaa gadi baase seetaan barsiisa sobaan itti dhufee raawwatee dhuguma waaqayyoon kanarraa hin nyaatinaa isinitti jedhee kanarraa isin nyaatinaa isinitti jedhee innaan ittime kanarraa nyaatinaa ittiin jechaadha kanarraa nyaatinaa akka jetteen seetaan deebisee maal ittiin jedhe lakkii akka waaqa taatu hin duutanii. Here underline godhaa ishee kana
hinduutan hin seenan har'as tokko fayyadanii itti deebitanii hinduutan jedhanii warri barsiisan ergama seexanaa kan qaban malee ergama waaqayyoo kan qabanidha jechuudha. So waan sin always say immoo soba biraa seexanni ittiin amantoota waldaa kiristaanaa keessaa gadi ari'achaa jiru taagitoota gara cubbuutti galchaa jiru gara ammayyaatti galchaa jiru gara badduutti galchaa jiru waan ta'eef kun hin to'achaa macaan qulqulluu maal jedha yaa'ii qulqulluu tokko lakkoofsuudhaaf yoo kudha shaniitti garuu tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatiin isa hamaan ittifamee yommuu qabamu hin qoramaa'e kajeella namaan immoo erga iddoo ga'e cubbuu hin dhalaa'e cubbuun immoo maal fidaa du'a dhalaa'e luu konsekweensii kana laala kajeellaa ofii keenyaatiin garamitti galla gara qormaatti galla qormarraa immoo garamitti galla gara cubbuutti galla cubbuudha immoo garamitti galla gara dhibaatti gallaa jechuudha gara dhibaatti galla so al tokko fayyinee gooftaa Yesuusin amannee cubbuu keenya nu dhiifamee waaqayyo waaqeffachuu jalqabnee hojii waaqayyoo jalqabnee fayyina keenya keessa jiraachuu jalqabnee kajeellaa mataa keenya keessa gallee gara qormaatti gaafa dhufnu qorma keessa gallee cubbuu gaafa hojjennu cubbuun garamitti nu geessa gara dhibaatti nu geessa jechuudha. Beekni nama cubbuu hojjetu du'aadha. Phaawulos Roomee boqonnaa lakkoofsa 8 gubbaatti beekni nama cubbuu hojjetu du'aadha. Cubbuu hojjechuun amma du'aatti nama geessa. Cubbuu hojjechuun du'aatti nama geessa. Du'a bara bara kanatti nama geessa jechuudha. Roomee 8 gubbaatti immoo hundinuu yakkanii ulfinni waaqaa itti hir'ate ilaale. Ati ani beekaa wallaalaa dadhabaa cimaa qabaataa qabaa adii gurraacha kamiyyuu ta'uu dandeessa. Ati warra hundinuu yakkanii qabu kana keessaa adda miti. Atis keessa jiru, anis keessa jiru. Yohaannis immoo waan jedha yeroo barreessu namni tokko ani cubbuu hin qabu kan jedhu yoo jiraate inni hin sobaa isin isaaf dubbiin waaqaa isa keessa hin jiru duwwaa ta'etti cubbuu hin qabu hin jira waan ta'eef. Maqaa waaqayyoo bara bara kan eegamu. Lubbuun isa cubbuu hojjetu hin jedhamu. Lubbuun isa cubbuu hojjetu Iskeel boqonnaa keessatti gidduu bara tokko maal jedha lubbuun nama cubbuu hojjetu hindu ay an cubbura jenne immoo hindu akkasitti ilaaluutu jiraata jechuudha. Kana irraa kan hubannu cubbuun akka nama ajjeesuu fi fayyina keenya dhabsiisuu akka inni danda'u macaan qulqulluu sirriitti nu barsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu macaan warri waan seef always jedhamu yeroo baay'ee kuma isaan fayyadamu maal inni eternal security jedhama. What does it mean? Eternal security maal ta'u? Bimazaan kunuunsuudha haala yeellan injiru macaan qulqulluu keessatti eternal security kana barbaadnee dargaggoo iddoo argatanii immoo itti himaa hin jiru. Kanaafuu nu murjaa'eessina, dhaloota hin murjaa'eessina, abboota hin murjaa'eessina, waldaa hin murjaa'eessina. Eessaan eternal security kana macaafa keessa koo hin jiru. Hin jiru. Waan hin jirre jireettanii nutti hin lallabina. Hin barreeffamne kaa macaafa qulqulluu keessatti waan ta'eef. So laalamuutu jira. God's love is to us is unconditional, but His promise are conditional everywhere. Meaning, if you lose this, I will lose this. Say by. Akkasini jecha nama jaalu. Jaalalli waaqayyoon daangeffamaa mitiroota hin fayyummaa beeku warra isa simataniif duwwaa. Yohaannis tokko dhaba gubbaatti maal jedha? Amma isa simataniif ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kennu. Is limited. Warra simatan duwwaadha jechaadha mootummaa hin kennine. Maqaa waaqayyoo wala baran kan eebbifamu. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 9 maal jedha? Ijoo jifooni mul'ata isaan maali ija machi weelloo albaadummaa maqaa nama balleessu jireenya gadhiisi jiraachuu kana tarreessina qotee Phaawulos maal jedha warri waan akkanaa kana godhan mootummaa waaqayyootti hin galan soo namni fayya tokko kana komii godhee dhagaadhaan fayyina isaa hin qabaa jechuudha. Kamiin wal goyoomsa kamiin dhaloota kana rakkaa jiru kamiin yaada waaqayyoo keessa oolanii kamiin immoo seexana sheeddaan yeroo waan faataadhaan keessa gadi dingaa keessa gadi baafee si nama faatu taaneet haalaan jecha waa'ee dhala isaa keessatti wanti bisa geenjii gochaa inni jirtanaan inni jirtanaan isa jirtanaan waliin qooftanaan eternal security hin jiru bakka kanatti Phaawulos waa'ee eternal security wanti dubbatee hin qabu warri waan akkanaa kana godhan mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'anii hin danda'an maa'ee isaa hin ijju hinatu hin dhuganii machaa maqaan maa balleessu jireenya gadhiisii jiraatu akka barbaadan tokko taanaan eternal security isaanii hin jiru loos godhanii gochaadha fayyina isaanii maali cubbuudhaan waaqa dhaga'uutti ammeenyi loos waan godhaniif eternal security bakka kanatti hin jiru jecha so Phaawulos bakka kanatti eternal security maal nutti dubbachuu
erga fayyadanii waan isin malee baay'ee kanaafuu namni tokko al tokko fayyee duubatti deebi'ee gocha isaa isa kanaan dura yoo hojjete tasuma mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u jechuudha. Mootummaa waaqayyoo kan eeggatotaa miti, kan hantootaa miti, kan warra gaarii miti. Mootummaa waaqayyoo qulqulluudha. Mootummaa waaqayyoo qajeeltota itti argama. Mootummaa waaqayyoo warra dhiiga Yesuusiin qulqullaa'an, warra jireenya qulqullaa'aa jiran itti galaa jira. Gocha isaa hamaa dhiisee gara waaqayyootti yoo deebi'e garuu ammas mootummaa waaqayyoo isaa bana harki araara waaqayyoo isaa jira jechuudha. Kana jechuun namoonni kun gara waaqayyootti hin deebi'an jechuu otoo hin taane yoo amanamuu dhiisanii ittuma fufanii cubbuu hojjetanii fi yaada garaa isaanii geeddarachuu baatan fayyina isaanii hin dhabu jechuudha. Ba'aachuma gabaabumatti cubbuun fayyina keenya nu dhabsiisa. Nu dhabsiisa beeyye. Ani cubbuun hojjedhu jijjiirameera fayyeera kan jennu yoo ta'e immoo isin malaayiktiidha jechuudha. Isin malaayiktiidha. Warra akkasii isin malaayiktii sadatti waaw baay'ee gaarii. Tasumaan cubbuu hojjechuu danda'u kan jedhan jiraatan jijjiiramtan isin maalitti isa Yohaannis ibsu foon beelamuu dandeenye foon dheebachuu dandeenye sanatti jijjiiramtan foon cubbuu hojjechuu dandeenye sanatti qulqulluudhaan gaara hojjechaa jira. Sirriitti immoo biyyi cubbuun keessatti hojjetamuu hin dandeenye biyya waaqarraa isa kanaa eeggatu sana malee biyya lafaa kana gubbaatti cubbuun hojjetamti hin dogoggora. Hin dogoggora. Kanaafiyyuu hin dogoggora gaafa jennu immoo yaada garaa keenya geeddarannee qalbii keenya jijjiirannee laphee keenya jijjiirannee gara waaqatti deebi'aa jiraanna malee al tokko fayyadaan cubbuun hojjetu kan jennu yoo ta'e ergamaa ta'anii jecha ergamaa ta'an namoonni akkasuma jiraatan immoo hundinni guddaa. So itan mammaani waan seekoo seekoo itan seekuriitinis jettanii nu yoomsanii yaada waaqayyoo keessa nu baaftanii waldaa keessatti bool galchitanii boojjidhaa namaan jettan sun asitti kufaadha. Feen. Kanaaf Yesuus dhuguma sitti hima eenyu illee bishaan fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Eenyu jedhe namichi isa attuu bitaamirga jiran sana achitti aasaasaan godhan gaafa laattanii tokko yoo ilmoo waaqaa taate misoo hojjeef ol jedhee itti qoose jiretti Yesuusitti qoose nama. Tokko immoo maal jedhee nuyi hojii keenya nyaannee zaatinis rikkitaas yaada garaa keenya cubbuu isaa himu jecha nuyi hojii keenya nyaanne jechuun achi gubbaa dhaabbatee yaada garaa isaa keenya aannan balleessee aannan cubbuu hojjetee jedhee raawwatee ati yaada waaqayyoo garuu gaafa isaa taatuutu yaadatti balleessaa malees kurteedha. Rikkitaan sinna leeqilaa cubbuu isaa bakka sanatti beekee achumarra immoo dhaabbatee yaada garaa isaa keenya Kiristoos immoo inamne. Kiristoos yaada garaa keenya dirachuu fi warra isa amanan sana hin ganne nuti sana cubbaatti. Kanaaf fayyina kan argamu Kiristoosiin amanu cuuphaa bishaanii fudhachuu hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan jechuudha. Caqasa kanarraa wanti akka hubannu ani barbaadu mootummaa waaqayyootti galuu bishaanii qulqulluun cuuphamuun dirqama jechaadha. Tarii cuuphaan bishaanii hin arginu carraa isaa hin argine akka namicha fannoo irra sana yoo ta'e garuu amanuudhaan mootummaa waaqayyoo hin galu. Sababni isaatiiyyuu Maarqos 16 gubbaatti maal jedha kan amanee fi kan cuuphamee hin fayyade jedhee raawwate kan hin amanetti garuu hin fayyadamaa jedha malee kan hin cuuphamnetti waan hin jenne. So Yesuus amanachuu bishaan qulqulluutti cuuphamuun lama dhalachuu nurraa barbaachisa nurraa eegamaa jira. Yoo gara waaqayyootti deebi'an hafuurri qulqulluun isaan keessa yoo jiraate hin fayyu. Kun hin taane taanaan garuu fayyina isaanii ni qabu. Ammas itarna sakkootti bakka itti kufaa ta'an kufaa ta'a. Waan kufaadhaan nun dhibbisina. Waan kufaadhaan dhibbisina. So waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbatee nama caafu. Dhuunfis waan Phexros lammaffaa lamaaf gubbaatti maal jedha? Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbatee booda dukkanaa keessatti funyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiitiif akka kaa'aman godhe malee hin qusanne. Kana keessaa kutuu dandeenyu keessaa samisu dhiinis gochuu dandeenyu. Arrayyuu taanaan namni ani fayyeera waan seerri sirriidha jettanii waldaa kiristaanaa keessa dhaabbatanii cubbuu hojjettan, gidiraa hojjettan, ammeenyi hojjettan, aan fayyeera warra jettama jiraatan Phexros lammaffaa lama afur gubbaatti waaqayyo ergamoota iyyuu hin qusanne. Maal waan godhan warra cubbuu hojjetan hamma ergamoota kan gad darbate maaliin hojjetan cubbuun fayyina ergamoota iyyuu hin dhabsiise. Nus nu dhabsiisuu hin danda'an cubbuun.
hamma gara keenya hin geeddaran jecha. Kanaafiyyuu beeku kana deebisee dubbis. Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbate boolla dukkanaa keessatti funyoo sibiilatiin hidhamanii guyyaa fiddiitiif akka kaa'aman godhe malee isaan hin qusannee. Har'as waaqayyo warra cubbuu hojjetan warra akka barbaadan jiraatan warra ejjan warra hatan warra waliidhaan yaada garaa isaanii geeddaratanii gara waaqayyootti yoo deemuudha baatan isaan hin qusanne. Cubbamoota waaqayyo gooftaan warra gara isaatti deebi'an fayyisa malee warra isa gubbaatti fincilan warra isa dhaga'uu didan fayyeera tokko fayyeera bara baraan fayyeera warra jedhanii isa gubbaatti fincilan kana hin qusatu waaqayyo gooftaan jecha hin qusatu waaqayyo. Kanaaf gara kanatti gochuu itti jiraata jecha kana yaaduu itti jiraata jecha galanni guddaa waaqayyo lafa baay'atu. So macaan gurguraan immoo maal jedha maal biqiltuu ittiin yookaan macaan gurguruu maal nu barsiisa waa'ee kana yoo jennu macaan gurguruu gi'oo adda baasee qulqulleessa ifa godhee waan qabatamaa ta'e kan nu barsiisu. Maal nu barsiisa jettan erga fayyinee waan feene hojjechuu dandeenye cubbuu kamiyyuu yoo hojjenne mootummaa waaqayyoo ni gala jireenya hafuuraa keessatti wal gargaaruu hin barbaachisu. Erga fayyinee irra waan ta'eef we do what we need. Kira dua barsiisan isaan kun barsiisan bajii guddaa. Macaan qulqullina kee keessa guddaa nu kenni raajaa. Maatos tokko dhibba sadii amma kudha afuriitti maal jedha abboonni kamiyyuu eeguu dirqaman. Dirqama miti kan barsiisu garuu isaa dirqaman. Maal jedha karaa dhiphaadhaan ol galaa eegu karaa bal'aa ni miti. Karaa isa dhiphaa sana ol galaa eegu Yesuus Kiristoos. Maatos tokko fuula sadii gubbaatti maal jedha namni amma dhumaatti jabaatee dhaabbate garuu hin fayyaa. Here asitti immoo disibbattan fayyinni keenya illee akka hin xumuramne. Anfuun fayyinni hin xumuramne. Maaliif jennaan fayyinni keenya kan inni xumurame kan inni fiixamuusaa argatu gaafa gooftaa keenya Yesuus bira dhaqnee jireenya bara baraa gaafa argannee mootummaa Waaqayyoo gaafa galle achitti mootummaatti fayyinni irraa. Warri isaan sun garuu maal jedhanii amma dhumaatti kan nu dhaabu isa mataa isaatii Waaqayyootu mataa isaa kan fiilatti nu dhaabaa. Kuni utuu biratti kan dhiifamee jiraachaa dhugaa Waaqayyoodha garuu maatos yeroo dubbatu maal jedhe gooftaan Yesuus digdamii kudha sadii gubbaatti anatu sin dhaabaa odoo hin taane namni amma dhumaatti dhaabbate hin fayyaa. Stima carrashaa inni sana hidhinaan amma dhumaatti kan dhaabbate nama jechaadha. Kuni gahee keenya amma dhumaatti dhaabbannee fayyina keenya eeggachuun. Ibroota kudha ja'a gubbaatti maal jedha isinis abbicha guutummaan isaa kan hin maqsiifne ta'uu isaa beektanii waan tokkoon keessan isumaaf dhimmoo keessan hamma dhumaatti akka agarsiiftanii amma dhumaatti. Macaafa kun kan jedhu akka qofanii ta'e san bora waan barbaadate yeroo ta'an hamma dhumaatti. Iskee carrashaa hin hamma dhumaatti fayyina keenya hin dhabne amma dhumaatti nu dhaabbanne jechuudha. Amma dhumaatti dhaabbachuu keenya barbaadamaa deemame. Maqaa Waaqayyoo bara baraa kan eebbifamu. Paulus karena sekuriti kan masih perlu isi bersih. Warga jadi murah melam bisa dihubungi lah. Warga sih ada dengan Waaqayyoo direct kajian itu inta adik. Warga sih ada kan. Garu. Wase ci abum warga garu kajian itu tuh. Kajian ada pun kan dendam wase orang apa galau kan. Hi, kulo Paulus tuh membersih. Maka Waaqayyoo bara bara kan eebbifamu. Karena orang mulai Yohan Bukuna melakukan sebuah kehidupan di belajar sedikit bakal. Hirkinya begitu mereka wanta hati tidak ada opsi yang ada mungkin. Namun kamu tak imut anda begitu jadi akati. Ini warna kamu tak tahu ini kamu tak fikirkan. Korte ilah ada semua tahu sani. Irgapi deh. Anak kira garu macam apa itu bakal benda kan? Daftar ya ada gerakan ini dari tujuh batu imsah dekat di dua sudah ada. Wanta sedikit. Mari kita tidak pakai benda kan? Ibsa kita itu rakasa, itu kok fayyina keessa jira rakasa. Maaloo ta'u yaada garaa jiru keessa jira baatte. Ibsa kita itu rakasa. Harrayyuu warra cubbuu qabu warra jedhu tokkicha fayyira. Umara kina qabu jettanii cubbuu keessa jirtan, leenjaa kan jirtan, ataa kan jirtan. Barsiisa dogoggoraa waan sirna ta'uu isa dhageessanii akka barbaada jirtan kan jirtanii akkasitti jiru Waaqayyo. Yaada garaa keessa jiru keessa baattan ibsa keessa jiru rakasa. Utuu Waaqayyo ibsa keessa jiru rakasa. Untuk orang yang bukan lagi ya ada lagi tidak awak lagi hi macam itu tidak is not my philosophy falasama ko kontare mulata lam to kom shakti itu dari suci untuk apa yang saya itu nak kasih ya ada lagi
Agee dira kana keessa. Mul'ata nama iddoo isheen sooratu bitta maal jedha? Ani yaada garaa ishee argee jirtu yeroo kennee finturee ishee garuu yeroo sanatti fayyadamnee cubburra akka deemtu yeroo kennee finturee iddee fayyada jettee burraa akka jirtu baate. Maal jedhu deebisee? Isa qabdu garuu amma dhufutti jabeessi qabee. Kana biraa immoo gonfoo moo'ichaa isa kan keetii namni biraas jalaa kan fudhannee waan dhaasiti miidha. Namni biraa jalaa fudhachuu danda'a jechuudha gonfoo moo'icha keenya. Gonfoo injifannoo keenya sana kan qophaa'e sana namni biraa fudhachuu danda'a. Cubbuun bakka sana kan nu hanqisu yoo ta'e. Cubbuun kan nu hanqisu yoo ta'e. Biroo tokko. Kanaaf nuyi karaa irra akka hin gorreef dubbii isaa dhageenyee karaa caalchisnee yaada duukaa bu'uu hin barbaachisa. Maqaa waaqayyoo gara baraa gadee dhufeenya. Obboloo tokko seensarratti amma kana yoo dubbadhe egaa. Seensarratti amma kana dubbadhe egaa. Kanaaf mee walitti deemna yeroo biraa waan ta'e. Waan seeku always seeku internet security jettanii warri dargaggoota keenya, shaamarran keenya, faarfattoota keenya, dhaggeeffattoota keenya karaa rakaa jirtan, karaa irraa balleessitan please gara waaqatti deebi'aa. Amma waaqayyo gooftaan yeroo isinii kennu otoo waaqayyo dhufee ibsaa keessan iddoo hin kaasin gara waaqatti deebi'aa yaada garaa keessan deebi'aa. Fayyina keenya cubbuu yoo hojjenne hin dhabna. Qulqullummaa keenya keessa dhaabbannee waaqayyo kadhachaa bakka dadhabbii garaa keenya keessa dirachaa waaqayyo yoo kennu garuu fayyinni keenya jabaatee itti fufa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana isaas ni fabaa'isu. Toora miidiyaa keenya Trinity Media Network subscribe gochuu, share gochuu dagatinaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Shalom.